yeroo sunitti warrumti ammati maqaa isaanii kaaftu kun warrumti atemma maqaa isaanii kaaftu kun Oromoo ta'uu danda'u wanti ragaa qabatamaan hin jiru isa kanaaf nama ta'uu isaanii Oromoon Israa'el keessa hin jiru Oromoon Afrikaa keessa jira yeroo sunitti ani xiqqoo diimannaan jiran sitti fakkaadhe moo dhaggeeffadhu sittani ma Oromoo maqaa Oromoo qofa moggaafatteef Oromoo ta'uu hin dandeessuuti saba kee hin dandeenye aga akaakilee abaabilee kiyyaa sitti Ameerikaan tokko dhufee maqaa isaa Oromoo jedhee barreeffachuu danda'a maqaa isaa waan Oromoo jedhee barreeffateef Oromoo ta'uu danda'a anis Ameerikaa jedhee toon barreeffadhe Ameerikaa ta'uu hin danda'a bifaan diimadha Ameerikaan ka gurraachi hin jiru no anyways inni waaqayyootu filatee warra adii kanaa ergamtoota waaqayyootu filatee gosa isaa keessaa nuun jedhe waaqayyoon illee gosa qaba ajaa'iba rabbiiti amma tan akkanaa karatu waa'ee amantii beekaare waa'ee amantii kitaaba dubbisaa jarana kitaaba mataa keessanii bitadhaa mana godhaa amma namni as dhufanii too waa'ee amantii dubbatan kitaaba mana keessaan qaban hanuma dhugaamsi hin jedha kitaaba amantii isaanii mana keessaan qaban jechaadha ani nan qaba matsaaf quddusii nan qaba baasee isinitti agarsiisuu hin danda'a eegalee anis unkaan dhiisi anis quraana dhala xiqqoottiin kun quraana argitee quraana juuzii 30 kan jedhamtu kun wanti inni dubbataa ture hundi sirriidha argitee quraana juuzii 30dha anis mana qaba amma kaasuuf jirtu immoo kufaadha sababiin isaas wanti inni dubbataa jiru Yesuus Kiristoos qaama waaqayyooti kana macaafa qulqulluutu mirkaneessaaf innumti isa jalqabaa fi isa dhumaa ta'uu isaatiif ragaa abtaamu akkasoo ta'e erga filannoodhaan ta'e lullee Afrikaa keessaa filannaa ergamtoota keenya kan Afrikaa eenyu ni seena Yesuus Kiristoos jedha waa'ee Yesuus Kiristoos sabakaa penteeti miti kan jirru jetta Yesuus Kiristoos Afrikaa keessaa ergamaan rabbii eenyu gurraacha keessaa Yesuusin sabakii siin waamne asirratti yookaan amantaa sabakii irra hin jiru nuti Baqa akkas taanaan xiqqooshis balaqqamsiisuu danda'a sirriitti dhaggeeffadhu. Ergamaa Waaqayyoonni kan Afrikaas inni kan Oromiyaas isa sirriidhaan karaa wangeelaatiin afurri qulqulluu qaamni Waaqayyo ergate qofa qaamaan kan Waaqayyo itti dubbate. Kanaachi ergamaa wanti jedhamu hin jiru. Maal jedhee dubbate qaamaan? Nothing. Yes. Yesuus Kiristoos yeroo sana bartoota hanga addunyaatti dhaqaatii wangeela lallabaa. Akkasuma wangeela Maatiyoos boqonnaa 20. Eenyu fi gaafa himee sarara turteeti. Dhaggeeffadhu. Eenyutu barreessee sitti kenne rakkoon koo kan gaafachaa jirrus kana woobas eenyutu barreessee sitti kenne akkuma inni erga sila dubbataa ture bara kakuu moofaa keessatti biyya Israa'el jedhamtutti dheekkamsi bu'eera garuu Isaayyaas boqonnaa 10 lakkoofsa 21 irraa kaaftee hambaan Israa'el akka si gaafanna abtaamu sabakaa miti amma sabakaa irra jirta beed sabakaadhuma kana dadhabne bara waa tokkoon gaafadha abtaamu Politika keessa jirta amantii politika keessa jirta amantiin kee kiristaanaa miti abtaamu politika osoo hin ta'ini no politika miti amantii duraayyuu waa'ee amantii beektuudha teesti sin gochaa irraa jechaadha amantiin kee kiristaanaa miti amantiin kee yaani kiristaana warri paastaroota miidiyaa gubbaarra taa'anii too'ii kiristaana keessa hoo Afachi Faraj warri paastaroota miidiyaa gubbaarra taa'anii maal gocha amantii biraa arrabsu Gobas kana gaafii sirrii na gaafatte Oromoo kun amantii keessanitti ayyamaa Gobas warri kiristaanaa amma ammaatti amantii namaa arrabsanii hin beekan No si danda'a si arrabsuu qofaa miti hin xiqqeessanii jechaadha si fiduu hin danda'a obboleesso kallattii hundaanuu tokkuma dhugaa hanga dubbatinitti walajjeesuun keessanittuma fufaa jechaadha aga dhugaan dubbatin fakkeenyaaf kiristaana yookiis peenteedhaaf kiristaanni peenteen eenyumayyuu hojjeessu sababiin isaas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo nu barsiisu isa maddii jirtanii faarfataa eenyu tajjeesse dheengadda dhiyootana eenyu tajjeesse faarfataa ana akka paastaroota hattuun hin jirti lafa tuulamaa wal qindeessanii too nama irratti hin ajjeesne hin beekna beeciti gadi baasna wadiddani Astar Seedu Oromoo Telegiraaman kana kanan dubbannu garuu isinumti mataan keessanuu ati amma kaaftaamutitti waa'ee amantii keetii gadi fageenyan aga wayii parsantii 20 fa'aa hin beektaa amma amantii kiyya nan beeka'ee maalirratti ajajjoota waaqayyoon dhoorge 10 keessaa 7 nu waam rakkoon qabu kurnanuyyuu si waamuu hin danda'a rakkoon qabu nu waam hin sobin hin ajjiin hin hawwin inawwin hin jedhu
አትመኝ ጀዳ አትመኝ akkasuma attimanye qofaa miti an jedhu afaan amaariffaatiin sanuma naa deebise. jechuun qabeenya obboleessa keetii hin hawwin jedha. Okay. Amma sirreessite. Argite ani amma akraarii amantii miti. Laali maaliifin kana siin jedhe beektaa? Maaliifin kana siin jedhe beektaa? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo abboommiidhuma sana wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 irratti ija hawwaatiin dubartii takka namni ilaalu obboleewwan kee amantii musliimaa warra abtaamu saba kan barbaadu obboleewwan kee amantii musliimaa hordofan waaqeffataa tan pheenxee tan waa ta'e warra ortodoksii jaalad dhiiga kan keeti ilma namaa akka namaatitti kabajaadha amantii namaatillee kabajaa waliin jeeqinaa teena jechuudha. Gaariidha yaadni kee. Garuu dhageessee wanti shawwadamtanii kiristaanota biraa irratti shawwadamne sintu shawwadame biyya jeeqaa jirtu jechaadha. Miidiyaa kana qabatanii maalirratti jedhi kaa na dhaggeeffadhu haasaan dabaree bareeddi. Maqaan Oromoo haasaan keenya immoo bareedaan jiru. Hawwala ajjeesaa jiru eenyu hawwultumaa jiru eenyu miidiyaa Oromoo qofa Oromoo obboleetti ta'e leelloodha kenni leelloo inni sabakaa keessa seenuuf taanu hin barbaannu sabakaa osoo hin ta'in ani waan kabaja amantii walii kabajaa jechaa jirra nu waan tokko dhaggeeffadhu amantiin tokko namni erga silaamaa viidiyoo kee keessa seenee waan tokko viidiyoo ati namticha viidiyoo irratti hojjettee tokko Yesuus kee waaqa moo dhiira moo dubartii kan jedhu tokko waa'ee namicha sanaa kaaftee haasaa turte inni amma paastariidha moo daastarii jedhama. Okay. Sabakaa keessa jirta obboleessa kiyya. Itti garee sabakaati miti. Dhakaattamanii, mukattamanii, namattamanii. Beektaay. Ani yoo fayyaan qabaadhe rabbi fayyaa nuu kenne akka amanutti. Paastarri mana kiraa naan kaffadu, sheekii mana kiraa naan kaffadu. Rabbiin fayyaa naa kenneef hojjedheen ba'a. Yesuus mana kiraa nyaachisa. Dhageessaa. Dhagaa Oromoo. Rabbiin fayyaa naa kenne dee rabbii fayyaa kiyyan kadhadha malee paastaran kadhadhu sheekni mana kiraa naan kaffalu sheekni jireenya kiyya bara bara naan kennu. Ani kana manutti kana. Kanaaf waliin nyaatinaa kan jechaa jirrudha. Waliin nyaatinaa Afrikaa fi kanaafi Afrikaaf rakkoo qofa itti kenne rabbiin gaafa kennu gurraacha. Afrikaa fi distii faranjiin qawwee nutti gurgutti ilaal amantii nutti kennite miti amantii fudhattee toottamanuun gaariidha. Garuu amantii saniin akka wal nyaattu godhee waraana kaasanii san booda qawwee nutti gurgurtii jechaadha. Ofii isaaniitti biyyi isaanii kinoo warqii ta'a nuuf achi baqanneet ashkara isaanii taane jechaadha. Isaan achitti walitti nu naqaniit nuyi achii dhufnee ashkara isaanii amma biyya Jarman keessatti hojii humnaa faranjiin hojjettu tokko hin jiru. Hojiin humnaa jedhamullee hin jiru biyya alaa kana. Biiruma keessa ta'anii hojjetu Jarmaniin nuyi biyya Rabaattoo. Kan biyya Rabaattoo. Garba gurraacha achi garbicha karreetti jaraa dhisku gurraacha kan hoolaa jaraa dhisku kan gaala jaraa dhisku kan daa'ima jaraa dhisku kan jaartii jaraa qabu gurraacha rabbuma faranjiin jirti kana keessa carraan keenya gurraacha kanaaf ikkoon keessi keenyas irri keenyas gurraacha maaliif addan baafannu akkasii miti Faatuma Messengerri yookaan immoo ergamaan rabbii gurraachaa eenyu? Ergamaan rabbii gurraachaa eenyu? Dubbi warroota hin dandeenye. Hin qabne jechaadha. Waanuma nuti fudhanne faana kan keenya neeriraa jirra miti. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maal jettanii namoonni? Nagaa olle ergamaan rabbii yookaan messenjera kan jedhamu yookaan ergamaan rabbii kan gurraachaa eenyu? Gurraachi jira ergama rabbii keessa gurraachi jira. Gurraachi jira ergama rabbii keessa gurraachi tokko illee jira. Shamarran irraa dhiira irraa paastara irraa qeesee irraa sheekar maal irraa gurraachi jira. Nijira Faatuma. Narkaba do nutulan narkaba sirkaba de jira faati intalo ye banne jol bada faateti jeri lala hasa bada faateti ya bada digati bada goshoti jeri ndubba lakki ana nangabatina lalo da kenni lalo da shi dura faate dura njiru lalo da
Okay. Itti fufi obboleettii kiyya. Maal jettanii? Ergamaan Waaqayyoo gurraachaa eenyuun Afrikaa keessatti? Afrikaa guutuu keessatti ergamaan Waaqaa eenyuun? Nuti ergama Waaqaa tokkuma beekna malee Afrikaa fi Afrikaan maal isaa hin beeknu jechuudha. Garuu Afrikaa akka gurraachaatti akka amma Oromiyaan waliigala akka gurraachaatti eenyuun waliigala akka Itoophiyaa miti akka gurraachaatti ergamaan Waaqayyoo eenyuun kan Musliimaas kan Kiristaanaas kan Peentees kan Waaqeffachaas gurraachi maaliif hin jiraanne? isa kanammoo Waaquma beeka kan beeku maaliif akka hin jiraanne ergamaa nuti tokkuma beekna. Waaquma jiraateef nuyi fi kaartoonii faranjii baadhachuu karaa faranjii qulqulleessuu kan arabaa mana qulqulleessuu daa'ima jaraa baadhachuu qodaa jaraa dhiquu horii jaraa eeguu qofaan taane gurraachi. Kanaafi Isa moogaa akkuma hojii keenyaatti rabbuma abaareeti akka nuyi bara jiraannu namaaf ergamaa bara jiraannu hawwaa bara jiraannu gaddaafnu akka hojii keenyaatti nuu kenne. hojii keenya miti gurraacha. Gaarummaa isa kam gochaa irraa fi gaarummaa isa kam gochaa fi irraa akka Afrikaatti nuyi jireenya nama ashkarannee nama ajajannee akkamittiin jiraanna. Ani gara kiyyaan waan hamtuun hojjanne ani Afrikaadha keessa nama kinan ani qulqulluudha waan gaariin hojjechaa ture amma. Dhugaa dubbachuuf namni tokkoon hojjanne namni waan gaarii hojjete amma ammaatti namni tokko hin jiru. Yoo seentan namni tokko dubbate isin miit godha gifti miit godhe sagaleen kee deddeebisaara. Okay, itti fufi ilaaloo. Kanaaf nuun ergamaa tokkuma beennaa jechuudha. Abaarsi kun immoo kan nutti dhufe cubbuma keenyaaf nutti dhufe jedhaan karuma gabaabaa. Okay, waa tokko si gaafadha ati amantii kam hordofta? Ani Pheenxeedha. Okay, amantii Pheenxee amma warroota ati ilaalcha akkasii qabda jedhee namanuu warroota miidiyaa gubbaarra ta'anii amantii walii xiqqeessan ijoollee dogoggorsiisaa jiru. Balaa saniin ijoolleen wal qabsiisaa jirti, wal rukutaa jirti, kun zayitii walirratti naqaa maal gorsitame wanti kun sirriidha jettee namantaa maal gorsita? Ani kanarratti kan irratti iyyuu naasa'u dhufe kan irratti wanti naasa'u amma fakkeenyaaf akka keenyatti amantii kiristaanaa xiqqeessanii ennee nuyi itti gaddine ijoollee abbii fi addisuu kan jedhanii kanaachi takka sheekachi as ba'e amantii kiristaanaa qeequu ustaasachi as ba'e amantii kiristaanaa qeequu hin agarre kan girrigirrii fi yoo nagarre laali waan ati miidiyaan hordoftu ta'a. Miidiyaa kanarra taa'anii ani ustaaza ani ani paastara jedhaniito guyyaa guutuu kun amantii musliimaa arrabsa kun amantii kiristaanaa arrabsaa jechaadha. Tokko garee shaadaa hin jedhamu tokko eenyudha an Pheenxee suni afachu laloo an Pheenxee sun eenyu paastara jedhee an amantii musliimaa arrabsaa oolu kun eenyudhan barreessa maqaa isaa jalatti. Garee wangeelaaf garee mashaadaadha isaan jedhasin. Maqaa isaa jalatti barreessa eenyudhan tani paastara jedheetu amantii musliimaa arrabsaa ture sun. Hanga guyyaa har'aatti. Waajiidhaan jettu garuu waajiin arrabsee hin beeku. Yoo xiqqaate nama 1,000 taa'ee dhaggeeffata. Ankaanitis nama 1,000 oltu taa'ee dhaggeeffata. Guyyaadhaan waggaa meeqa kanatu itti fufee jira jechaadha. Amma maal gochaa jiru ijoollee san lamaa walitti buusaa jiru jechaadha. Siigalee kun sirriidha. Gorsa nuu kenni daqiiqaa tokkotti. Gorsa kenniif isaanii. Ilaa gareen wangeelaaf gareen shaadaa amma ammaatti dammoo kan arraba darbee faan jiru amma laa jaluma warra jala yaa'an kanatu jaluma ta'anii ol arrabsa malee jechuudha. Gareen dhagahuu barbaadda? Hin beektu jechaadha. Rakkoo qabu wal arrabsan walitti buusaa amantii gurratti dhagahuufiyyuu sisuu kanneessaa jechaadha jechi isaan itti fayyadaman. Tap goda koppileen kishare goda. Inni kun sirrii maal fidaa deemee. Nuti geemara miti kadhataa miti miidiyaa kana irratti. Dhageessaa. Waa'ee biyya irra ta'e ani Oromoon waa'ee biyya irratti yaada adda addaa qabna. Amantiin keenyas adda adda. Waa'ee namummaa irratti waa'ee Oromoo irratti tokko. Waa'ee biyya irratti Oromiyaa irratti. Ana bega tap godi koppileen kishare godi. Faanos waan jedhu kana miit godhu. Faanos ndaanqoo keeki.
Carrakeetiin daanqoo eegate. Akkam jirtu? Gurraacha carrakeetiin daanqoo eeguudha. Koppiliink share godhi. Sagalee handaanqotuun beektee jechaadhaati. Dhaga'i. Miti geemara miti. Dhagaa kadhataa miti miidiyaa kana irratti yaada. Warroota garee paastaraas dhufuu dandeessu. Garee sheekotaas dhufuu dandeessu. Garee sheekotaas garee paastaraas. Yaadaaf gaafiin sodaatina. Garee shaadaa dhammanii. Akkam naguma itti hoo jirta. Carraan akka namni isin dubbata takka. Miit godhi namni Gaafaaf yaada sodaatina. Sodaatina. Yes. Har'aa isiniif haa kennu. Carraan akka nasi. Ayyee. Koppiliink share godhaa hundi keessanuu. Amma seente qabu. Taap copy link share godhame taap godha. Mari'achuu barbaaddu miti, dhaggeeffachuu barbaaddu miti. Laal kana booda Jawaar Maammari maalii mixisiyyoon hin jiru nutu Jawaar Maammari keessanii ani isin gorsu nuyi inni hin jiru kana booda deemee jira Habashaatti galee jira ani isin gorsu akka isin waliin miine akka karaarraa hin gorre tannu isin gorsu anaa fi Faraa jechaadha kana booda. Okay? Gorsa keenyan qajeelchuudha kana booda. Dhagaa kadhaaf isin hin waamnu. Kadhachuuf isin hin waamnu. Geemii qabannee gargaarsaaf isin hin waamnu. Kottaanu gargaaraa isin hin jennu. Gaafa rakkattan isin gargaara malee gargaarsaaf isin hin gaafannu. Geemii beellama qabannee isin gaafannu. Waa'ee biyyarraa biyyi keenya nagaa argachuu qabdi eeyyee. Amma gurbaa kana ilaalaa yaa Oromoo. Okay, akka Oromootti yoo yaaddan taate gurbaa kana ilaalaa. Gurbaan kun Islaama ture, Islaama ta'ee arrabsaa ture, Kiristaana ta'ee arrabsaa ture, Musliima arrabsaa ture, Ortodoksii arrabsaa ture, waan adda addaa jedhaa ture miti. Namni kun fayyaa qaba. Maalsaatu tuqame? Maaltu irraa miidhame? Maaltu irraa gahe? Nama. Okay, Oromoon ta'in otuu Itoophiyaa keessatti dhalate. Itoophiyaa otuu gareen Amaaraa yookaan gareen jaroota biraa yoo argatan taate miidiyaa kanarra fidanii gaafa kana uffatu. Maal taate? Maaltu si mudate? Maaliif kana uffatte? Sammuun kee nagaadhamu. Doktora maallaqa buusanii saayikooloojii sammuunsaa ilaalama ture. Gaafa kana ture waggaa 3 dura jechaadha. Waggaa 3 dura jechaadha. Waggaa 3 dura gurbaan kun poolitikaa keessa seene, amantaa keessa seene, amantaa rabsuu keessa seene, udaan nyaachuu keessa seene, waan adda addaa keessa seene. Bishaanaan nu gadheetan. Dhugi wallaahi. Dhugi bishaan dhugsiisa. Akkam ture nan dagadhaa machuu waan amma jette san nan dagadha. Ani gaafa viidiyoo isaa arge paastaa nyaachuu na jibbisiisee jechaadha. Paastaa maal keessatti mana fincaanii keessatti nyaatee arge. Kuni amma nagaa qaba jettaniiti yaaddu. Amma kuni nagaa qaba. Nabiyyi keenya arrabsee jira. Shaadaadhaa uu jenne nuti garee musliimaa jechaadha. Wallaahi laati. Amantiin keenya arrabfamne uu jenne. Otuu namni kun nama maallaqa qabaatu ta'e. Nama maallaqa qabaatu ta'e. Maaliif eenyuun awwalee musammaan kuloole jula jira. Awwalee musammaa irratti maal goone? Maaliif obboleessa qaba? Nama sagalee ta'uuf qaba. Obboleeyyan qaba miidiyaa kana irratti femesoota. Nama sagalee isaaf taanu qaba. Saba isa birmatu qaba. Naannootti dhalate qaba. Hundinuu bahee sagalee ta'eeni ajjeesi jedhan keessaan immoo dhiisee achirraa baqadhu achirra deemedhan. For example, isaan diraamaa hojjetuun sobu. Mucaan murtu guutoo an jedhamu mucaan Harargee suni amantii musliimaa hordofaa ture. Mulli godhee amantii musliimaa arrabsee jechaadha. Achii dhaqaniitoo birrii guuraniitti kennanii hodhoo birrii barbaadde kottu deebi'ee dhiifama gaafadhu jennaan deebi'ee jechaadha. Isatti hin dubbanne jechaadha. Osoo akkasuu gootanii mucaa kana osoo akkas gootanii gaarii ture in eebbifamtu waaqayyoon illee kana jaallata. Jaroorra irraa ammas immoo murti gootuu qofaa miti. Sheekicha abbaa manaa booniyyee. Boonii an jedhu sanii miti. Gurbaan sun argiteetta masqala qabatee daansii jalqabe miidiyaa kana irratti. Ijjinee maraannee nama feemesii qabaateef ganda ijoolleen jara gandaa feemesii jira. Ijjinee maraannee sheekni keenya bade yee banne ijoollee teenya kottaa kan jimmaa kana argee kan wallaggaa musliima taate yee banne gurbaan sheekni keenya masqala qabate nu balleessuu deemenne kumoo kiristaana deemtee jirta deebi'ennee maallaqa buufame maallaqaan bitamee taa'aa jira malee amantii amanee taa'aa jiru ammas jecha. Amma deebi'ee maallaqatti kennanii deebisanii jiru be. Maallaqaan deebifanne jecha. Argiteetta. Nama meeqa maallaqaan deebifanne nuti.
Gurbaa kana maallaqa ndeeffachuu maaliif hin dandeenye nu tala duraan nurraa gaafa deemu. Gorsuun hin danda'amaa be sodaachisanii teechisanii to maal Oromoodhaa miti mucaanis Oromoodha biyya ormaa keessatti hangas wal miisisuun poolisii itti fidanii akkanatti qabe beela tuffii keessa darbe ani nabiratti nama gurraacha biyya faranjii keessatti akkas hin goosisu takkumaayyuu akkas hin goosisu jechaadha. Assalaamu alaikum. Wa alaikum assalaam. Akkam jirtu? Dhugaan jedhutu isa dura. Dhugaa Angaruu silamma irraan gaafii qaba garuun. Ergama Afrikaanutti mi Darana kenniitiif. Koyyaa kana asomnaati. Gaafii deebisi ka. Yoo hin dandeenye taate maaliif seentare? Ergamaan waaqayyoo kan Afrikaa eenyulle. Koyika maa dhaggeeffadhu ka. Wala dhaggeeffannu sodaatinaa qaba. Ani koonan deebisas sinan. Sodaatinaa jedhe. Waan gaafatan ta'e deebisuu hin dandeenye tarattaratii nutti himuu barbaadda. Ayyee. Tarattaratii nutti himuu barbaadda. akka miliyooni morma gurra qabsiisanitti sinan qabsiisa jechuun barbaade natti fakkaata. Tarattaratiin itti himuu barbaadda. Gaafii gaafataa jirra gaafii gaafachuu fanas ta'aa jira jechaadha. Dhugaadhaaf kenni dhugaadha dabalata kan dhugaatu. Ayyee akkam jirtu? Jirra galata rabbi. Jirra. Waan isin irratti haasaa jirtan waan bareedaa irratti haasaa jirtu. Yaa'u amantii warri adii kun nutti kennaniin wal nyaachaa jiran isaan meeshaa ammayyaa hojjetanii sanas numatti gurguranii sanas wal nyaachisaa jiru. Akka amantii musliimaatti mixii lafarra jiru sana lafarra deemaa jira. Mixii lafarra deemaa jiru kun utuu ijji kiyya ilaalu irra jedhee lubbuu baasuu akka lubbuu nama tokko baasuuti. Gaafadhu sheekota yoo barbaadde. Beektaa mixii lafarra deemtaa jirtu kana. Yoo irra nejje attigdal jedha laal attigdal jedha nama arrabsuu miti attigdal attisraq hinatin hinajjeesin namarratti ragaa hin bahin sobaan yoo jaartii qabaatte jaartii biraa hin laalin yoo laalteeyyuu jedha laal jaartii qabaatte yoo laalteeyyuu dubartii biraa akka walqunnamtii saalaa gootetti lakkaawwamaa jedha siif galee laaltetoo yoo hawwitee jechaadha hanga kana gadi fagoodha amantiin jechaadha. Inna kanaaf waan gaarii amantii waan gaarii barsiisa malee waan hamtuu hin barsiisu. Garuu namoonni dhuunfaa isaaniitiin ka'aniitoo amantii dahoo godhataniitoo amantii walii arrabsaa jiru. Sababa saniin amma miliyoon faatti kan itti hidhame namoonni eenyu mucaa Abdii Raggaasaa maal jechaa ture ani Yesuus Kiristoos jechaan turre mucaa san eenyutu duuba taa'ee tooyi namaan arrabsi jechaanii ture. Namni namaanii akka amanatti namni tokko faayidaa isaati namni nama ergatee gizee kana keessa jenereeshinii kana keessatti namni tokko nama ergatee ka'ee nama sana tuqii arrabsi kan jedhu akka sammuu kiyyaatti naan fudhatamu jechaadha. Maaliif yoo jette taate uummanni keenya maal hordofa yoo jette bootaa daboon jiru hordofata yaada addan baafatu girrisaa kan jedhameefillee kanaaf addan baafatu yaada jechaadha. Karaarra baasata. Anifati ganama baane kunoo hojii deemaa jirra halkan seenna mana hojjennee seenna inni kaan oduu funaanaa oola miti. Kanaafi carraan gurraacha keenya Qansiraa faranjii hojjennee too kunoo warra ulan qabsu kana biyyatti gargaaraa jirra obboleessoo beekte. Asittas ashkara faranjii biyyatti immoo tani qarshii nuyi dafqinee finnu tani kenninuufi warra bashannanee taa'uu jechaadha. Yaa Rabbi argiteetta. Kanaafi Profeetii tokko illee hin qabnu. Atis musliima amantii hordofaa jirta. Atis kiristaana. Atis beenteedha. Ati waaqeffaddaadha. Warroota amantii barsiisuu barbaaddanii duraan dursa kan keessan barsiisa. Amantii keessan barsiisa. Warroota nitsattar guruppee warroota shaadaa duraan dursa musliima barsiisa. Namni sinna ga'u jira musliima barsiifnaan. Warroota shaadaa duraan dursa musliima barsiisa. Musliima sooshaal miidiyaa kanarratti nama arrabsu. Ana jalqabee jechaadha. Ana jalqabee nama biraarraan jalqabu bara. Anuma jalqabee duraan dursa nu barsiisa. Anuma jalqabee jechaadha. Warroota garee shaadaa jecha anaa jalqabee anuma nu barsiisa. Warroota duraan dursa nu qabadhaa. Anuma jalqabee warroota nama arrabsu. Warroota maallaqa namarraa nyaatu. Warroota haadha manaa walirraa hatu. Warroota haadha manaa gadhiisi jedhee dhaabbatee kan fudhatu. Warroota zinaa hojjetu anuma dhiifama naaf godhiitu ani gaafan jaartii fuudhe abbootii amantaa kamuuyyuu
mana kiyyoona fide balbala irra taa'u bakka nan jirutti ka'anii to'uu jechaadha. Yookaan jaartiin xiyya suni isaaniif deessee jechaadha. Hundi shiitu dubartii haadha manaa namaa hattee jechaadha. Ani ijaanan arge. Miidiyaa kana guuturratti waan isaan gochaa turan hin beekna. Dhugaa rabbi tokkoffaa nu barsiifadha. Warroota garee shaadaa garee wallaahi laazim warroota garee shaadaatiif yoo jiraatan jiraan argadha. Warroota garee shaadaa keessa jirtan ustaazonni jechaan. Duraan dursa amantaa biraa barsiiftuu raayi duraan dursa muslima barsiisa. Nu hin barsiifadha duraan dursa jechaan. Karaa dogoggoraa yoo jiraanne daandii yoo goggoraa jiraanne akkaataa amantaa muslimaa baaftetti akkaataa quraanii fi hadiisni lafa kaa'etti duraan dursa warroota garee shaadaa. Mubaarak fa'aatu amma sheeka ta'ee bee argitee yeroo darbe shaadaa qabsiisaa ture. Sheeka ta'ee jira jechaadha. Kanatu amma ijoolleen keenya kana jala deemtee jechaadha. Akkamitti abbaa osoo baratin akkamitti abbaa amantii ta'uu danda'a. Waa miidiyaa kanarratti taa'anii tooyi nama arrabsanii amantii namaa arrabsan kuni wallaaltota malee mee dippiloomaa tokko haa fidan waan amantii ittiin baratan. Mee digirii miti hin barbaan. Dippiloomaa tokko sartifikeetti haa fidan. Dippiloomaadhaa gadi sartifikeetti wayii haa fidan. Namni homaa hin baranne miidiyaa kanarratti jeequmsa uumaa amantiif amantii walitti naqa malee amantii barsiisuu hin danda'u jedhee tan amanaa jechaadha. Abbootii sheekatu nu guddise beenum beenna. Keessillee qabnu waan ta'eef. Rakkoon fooloo guddaa qabaachuudha beekumsa guddaa qabda jechuun fooloo guddaa qabaachuudha beektaa kan. Beekumsa qabda jechuun fooloo guddaa yoo qabaatte taate nama beekaadha. Oromoon nama si hordofu jedhamta. Oromoon nama si kabaju jedhamta fooloo guddaa yoo qabaatte. Kalummaa keessanii miti fooloo guddaa santu laallamaa jecha. Beekumsi kee ni ilaalamu fooloorsii keetti ilaalama hayyoota meeqa sheekota meeqatu ta'aa jira. Paastaroota meeqatu ta'aa jira. Ayya argiteetta miti. Yaadaan namoota hin dandeenye garee shaadaa gubaa jedhee bahe. Garee shaadaa garee ijaaraa gubaa. Garee shaadaa akka soolan gubaa. Garee shaadaatu garee soolan gubee maammee. Argitee iccitii tokko baasee deeme utuu hin beekiniin. Jiroota. Garee shaadaatu kunuyyuu cubbuudhaaf nama balleessuu jechaadha. Kunuyyuu cubbuudhaaf nama balleessuu jechaadha. Wanti biraa hamtuu hin jiru. Sabaaf sagalee kaataa miti yan. Maammeedha garee shaadaa kan soolan gubaa yoo jedhe taate gareen shaadaa miidiyaa gubdan yoo taate kuni amantii miti. Garee shaadaa kan soolan gubanii jedhe kunoo ragaa isin biratti bahe maammeen jechaadha utuu hin beekiniin. Otuu beekus haa ta'u otuu hin beekiniin gareen shaadaa balleessuuf immoo ijaaruuf jiru. Garee shaadaatu gubeedha. Garee shaadaatu gubee kan soolan balleessanii itti gubuu hin qabne. Maaliif gubdu yaadaan mormuu dandeessu ture. Anatu ani hin jenne maammeetu jedhe. Kanaaf miidiyaa gubuu jechuun sammuu gubuu miti. Miidiyaa irratti nuti kadhataa miti. Waaqoon as keessa jira. Waaqoon amma dhufe. Abbaan nu barbaade kunoo bakka irra jira. Nus karaa gubbaarra jirra laala. Ashkara faranjiitu silaayu. Ergamaa faranjii qabnu. Wallaahi jee. Kanaaf profeesara nu keessatti nu mamne. Inni kaan Ashkara faranjii. Itiyoo. Irraa kee jabaa. Naa yaada bareedaa kaasanii baay'ee natti toleera yaadni keessanii. Garee sana lamaan iddootti gashuu qabna amma. Asirraa tanu warroota kiristaanaa. Sagaleen kun jiru. Jira warroota amantaa pheenxee qabdanis duraan dursa ijoollee keessan barsiisaa. Intini barsiisaa. Asirraa tani bakka gareen suni ga'anumaan fakkeenyaaf. Yaa. Jira irta Waaqo meetirra irta meetirra kaafadhu dubbadha. Innaa asirratti waan ani gambiraa waan gambiraan dabaluu barbaadu. Ayyee. Hin dhaga'amu sagaleen ko. Dhaga'ama. Hin dhaga'ama dubbadha. Yaada tokko ani dabaluu barbaadu. Garee sana lamaan jala amma fakkeenyaaf hangama kun amantiin kopheen ta'edha. Garuu garee sana lamaan ilaalee lamaan isaanii gaafan
Gaafan jara sana gama lamaan isaanii sesseenanii ilaale beektaa nan hordofee guyyaa ta'e tokko gareen lamaan suni waan sana isaanii fakkeenyaaf inni amantii beentee yoo ta'e dura waan amantii beentee sun jedhu waan amantiin kiristaanaa sun jedhu warra kiristaanaa warra ciisa jiran barsiisuu qaba sirriitti. Tokkodha. Sana sirriitti erga barsiisee jara immoo warra amantii biraa hordofan immoo warra amantii musliimaa hordofan sana waan amantii beentee sun jedhu itti himuu qaba ture. Amantiin beentee kana jedha amantiin kiristaanaa akkas jedha jedhee karaan dhugaan akkana kun kiristaana jedhee raagaa wajjin jara warra amantii biraa hordofan sanatti itti himuu qaba ture. Jarri garuu sana dhiisanii maal godhu? Kan amantiin islaamaa akkana jedhee haasa'a. Lubbuu isa kam gara amantii kiristaanaatti fiduudhaafi waan amantiin islaamaa nutti haasa'a jechuudha. Waan amantii kiristaanaa dhiisee jechuudha. Amantiin kiristaanaa akkana gara kiristaanaatti kuttaa dhiisee jechuudha. Warra kan gara musliimaa bukkee yoo deemtes maal godhu? Kan kiristaanaa akkana amantiin kiristaanaa akkas jedha. Amantiin kiristaanaa akkana jedha. Akkas jedheetii warra amantii biraa hordofanitti warra amantii musliimaa hordofanitti haasa'a. Akkasitti namni achi deemu hin jiru. Gareen kun lamaan dhaabbatanii amantii isaanii sana barsiisuu qabu ture. Utuma ta'eyyuu amantii isaanii sana sirriitti uummata barsiisuu qabu ture. Amantiin karaan dhugaan amantii kudha yoo jedhee uummata barsiisuu qaba ture malee amantii kan isaanii dhaabbatanii amantii biraa arrabsu sirrii miti. Kana fooyyeffachuu qabu lamaan isaanii. Gareen sun jechoota isaaniitti fayyadaman. Miidiyaa irratti immoo kan isaan wal ijaaran kun annaa fedha malee waa biraa miti. Garee amma giruuppii irratti wal gargaaranii giruuppii qabu birrii wayitti qabu. Jechoota isaan itti fayyadaman bari jechoota tasgabbaa'anii anaasa'anii bar wal arrabsu malee. Fakkeenyaaf gara amantii dhugaa guyyaa kalee olaayitiidhaan bakka amansiistee na fidda malee. Guyyaa kaleessa amma maaltu ta'e miliyooni qabame jennaan onlaayinii leenca darbaniif garee shaadataniif deebisanii 20,000 mucaa mana miliyoon cabsisan 20,000 kaashii kaffalanii too risiitii agarsiisanii jechaadha. Haati Oromoo garuu biyya keessatti rakkatteerti. Nama maraataa tokko qabsiiste too birriidhaan qabsiistaa jechaadha. Kuni amma beekumsallee miti amantiillee miti kun siigalee kuni balleessuu akka ijoolleen walirratti duultu gochuudha. Wanta akkasii kana balaaleffadhaa nuyi saba Oromooti saba tokko. Yaa balaaleffachuu kana borbar namni biraa kana argee akka inni deemee akkasuma nama biraa irratti tarkaanfii fudhatuuf bar kun. Birrii maaliif ree qarshii argata waan ta'e gara badisaatti yoo ta'e akka uummanni keenya wal jajjabeessu agartee miti. Garuu namoota saba waraanaatti buqqaanii qe'ee isaanii irraati warra buqqaanii rakkachaa jiran daandii irratti rakkachaa jiran uummata haadholii keenya beelaa jiranii gargaaruu irratti garuu yoo gargaaru jette namni tokko namni sitti ba'u hin jiru. Argitee dhaloonni keenya kun dhaloota anuun amma kanaan booda dhaloota haaraa ta'uu qaba. Qabna dhaloota qubee kan jedhan sana jechuudha. Malee garbummaa amantiitiin Oromummaa keenya kana garbummaa amantii sanaan wal qoqqoodne akka diinaatti wal ilaaluu hin qabnu. Kan bakka qaroomuu qabnu. Hundi keenya jechuudha. Bakka amantiin kan kee akka dhuunfaa keedha waan barbaadetti. Abboo baleessa keedha kattamani mukattamani. Mana Akkaatti mukattamana. Digale? Nama ta'e garbummaa amantii jalaati bahuu qabnaadha bakka. Nama ta'e biyya qabaadhu. Ani musliima amantaan kiyya. Gaafa azaanii jedhee asumatti hin saqqadhu. Waan amaneef. Yoo azaanii jedhee asumatti kan kiyya kottuu na fuudhi naan jedhin. Fuudhis hin jedhu. Si barsiisaa yoo dandeesse baradhu nagaadhaan amantaa musliimaa nama barsiisedha malee nama arrabsi hin jedhu. Mitii lafarra deemtu si jedhaa jira. Dhiisi nama ajjeesi. Ajjeesa maal jedhan mitii lafarra deemtu sana otuu ilaalaa irratti hin ejjetiniidha. Lubbuun siif lubbuun kee qixxeedha. Mitiin lubbuu sana rabbitu meen rabbi lubbuu kenneeti deemaa jirti irratti hin ejjetiniidha. Amantaa musliimaa akka baradhette jechaadha. Irratti hin ejjetin mitii lafarra deemaa jiru jechaadha. Dhorkaadha. Nama raabsin jedha. Zummutiin moon hojjete nikaa malee illee dhalaa wajjin hin raffinii. Nikaa maaliif barbaachisa nikaa kan jennuuf akkam nikaa malee dhalaa wajjin illee jiraatu. Bitee kana kaa bitee kana nu dhorkani malee bitee kana amantaa sodaanne malee waan moggaa meeqa kenna meeqa attaramaan basna miidiyaa kana irratti yaa. Isuma sodaannee taa'aa jira rabbuumatu nu eega. Baalee natti fakkaate kuni. Baalee. Sira maqaa wallaaltee seensuu diddaa gamma? No, si seensisuun amman ilaale komantiin kee karaarran ture beektaa? Okay, argaa jira beekamaa hin jedhe godhe. Akkam? Karaarran ture kun amma bootaa taa'u kee jira. Baaburee eeggachaa jira kaa. Silaafuu profeetii gurraachaa hin jiru carraan Afrikaanota guutuu
faranjiidhuma ergachuu faranjiidhumaaf ergamuudha moo arabuma qofaaf ergamuudha moo jennee yaada kaafnee waanuma ilaalaa turre keessatti kaleessa wanti tokko ta'ee jira haala Oromoo keessatti nama kana ilaali dhiira kuni gurbaan kun waggaa sadi ta'ee jira viidiyoon kuni kaleessa natti arganii waggaa sadi fayyaa nama dhukkubsatee nama sammuun isaa hin hojjenne tokkodha amantaas hin beeku nama biyya hin beeku gaafa barbaade mootummaa arrabsaa gaafa barbaade du'aanan kaasa jedha gaafa barbaade shintibeetii keessa nyeetee nyaata gaafa barbaade caaluu du'e nan kaasa deemeen kaasa hidhee arrabsaa akka barbaade rakkoo sammuu qabaa fi wanta barbaade ta'aa jira amantaa musliimaa sarrabsaa jiru ergamaa rabbii sarrabsaa ture wanta kana jedhaa ture Oromoon martuu ni beeka jechaadha gurbaa kana itti dhiyaatee namni tokko gaafa akkana amma argdee jirta jaroota miidiyaa kana irratti fira qabanu beekamtii kan qabanuu fi ummanni keenya gaafa amantii jijjiirreerra gaafa jedhan kottaa maallaqa isiniif kennina amantaa maaliif jijjiirtu jedhee ofitti qabate ni beekta baale amantaa jijjiirree jirra amantaa kiristaanaatti deemnee jirra gaafa jedhanu kottaa maallaqa isinitti kennina maaliif amantaa jijjiirrattu kottaa maallaqa isiniif kennina jedhanii maallaqa buusiin kennamee fi gara amantaa musliimaatti maallaqaan jiraataa jiru jechaadha amantaa jijjiiranii warroota deeman ni beekta miidiyaa kana irratti maaliif nama qabu beekamtii qabu miidiyaa kana irratti jechaadha gurbaan kunis duraan isaa musliima amantaa ortodoksii arrabsaa ture waan adda addaa keessa ture kaleessa namni kun qabame nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrabse qabamuun isaa sirriidha nama kana mana yaalaa geessuudha moo Oromoon otuu beekumsa qabaanne nama kana amaanuelii mana maraataa geessuudha moo akkamuma namummaatti mana yaalaa geessuudha moo mana hidhaa geessuutu taala akka namummaatti beektaa farajuu wanni amantii kun sensitive issue addunyaattu baay'ee sensitive issue namni osoo danda'e eeggatee mucaa yoo fira qabaate gara fira isaatiin yoo dhukkubsatellee ilaalamee gara geessuutu irra bareeda sila nama qabadhaa jedha Oromoon aadaa qabaa nama kana nurraa qabaa waraaqaa jira nama walitti oofaa baay'ee wayii namoonni hubannoo qaban waan akkanaa kana keessatti hin hirmaatan namoonni hubannoo hin qabne baay'ee qabna jarana zamana ijoollee shabaaba baay'ee qabnu ijoollee dardaraa sau ijoolleen sun walitti buutii wal fixa namni keenya sababuma suqee barmoonni illee hin jiru akkuma agartu kana jiizaan kanatti namni wal ajjeesaa jira asoo dandahanii namumatti himanii nama wayita amantii namaa tuqu namoonni nama sanitti karaahan ka biyya sanii tahan dhaabuu yaalanii bareeda ture sila garuu fortunately namni keenya saniin godhu gaafee jalaan kunillee boofandimii jedhaa kunillee laayikii godhaa fi namoonni inni gongoran kaa kunoo argaa jira baay'ee viidiyoo tokko ka poolisiin tumanii qabanii hidhan gurbaan kana fakkaata yaa isuma jechuun shubbiittiin kidimeen waan gochuuf waan nama aarsu keessa Oromoon aadaa isaatti wanni beekamu waan tokko iyyuu sila sanuu amantii walitti immoo akka sababiriititti amma uummata amaaraa kana yoo ilaaltan amantiidhaan wal ajjeesan hin beektan gondarii Goojjam keessa waan deemaa ture namni keenya akkasitti gir jedhee waliin bu'uusan hin qabuu ture aadaa isaa keessatti garuu stupidii akkanaa kana maal godhanii qabaniiti sila kaan gorsanillee yookaan mallaqaa waliin buusanii mana hakimillee geessutu irra bareeda ture koominitiin jiraachuu dhabuudhaan wanni kun dhufe na fakkaata faraju koominitii jajjaba dhabu. Gurbaan kun yoo beekte taate waggaa meeqan ilaale waggaa sadiin dura gurbaa kana ilaalee jettu gurbaa kana hin hordofe dheetuman biraa darbe deeme ofii kiyyaa jechaadha gurbaa ijoollee wallaggaati rakkoo wallagga keessa jira ni beekta yookaan maatiin guutuun irraa dhumeeta yookaan qabeenya isaa dhabeeta sammuun hiikameeta seeriin itti hojjetameeta nama asirratti lafallafuusaa argaa jirra malee fayyaa qabaasaa hin beeknu namni fayyaa qabe akkoo amantii bahee hin arrabsu rakkoo inni qabu ni beeknu jechaadha gaafanneerra namni itti dhiyaatee namni gaafate namni gorsee jira miidiyaa irratti gorsuu malee warroota kaanoo warroota miidiyaa irratti beekamtii qabanu gaafa amantaarraa deemanu gaafa amantaa musliimaa arrabsanu maallaqa itti kenninee sossobnee deeffannee qabannee akka kiristaana deebi'anii kiristaanatti galan taate deeffannee ofitti qabanne jechaadha waan kana utuu gochuu hin danda'iniini
nama kana irratti deemaa turre walii gala jechaadha. Garee shaadaa fi garee paastarootaa numa beekta kaleessa poolitikaa keessa turanii har'a garee shaadaa fi garee maaliiti lammanuu eddatti lola Tigraayin booda gara shaadaa fi garee shaadaa lammanii kan dhufan. Wanta kana waan akkamiin ilaalta? Amma bahee mucaan irraa jira faraju hagamma. Bahee moo'idhaa jira ammas. Adda ni baa natti fakkaata hin beeku warraa. Arsenaaliin sheer godhaani Arsenaal. Sunuu hangaarii tokko sanii ila kalamuu maal seete bara rakkinni keenya akka Oromootti wal dhageettii hin qabnu. Namni marruu siyaasan kun addaan facaase rakkoo keenya sila namni birii nu dhagahuu hin qabu ture number 1. Number 2 mucaan sun namni yoo gabbahee baalee roobee yookaan amantii namaatti buutaate eessa jiraata inni. Namni isaa eenyu namni itti kalaa'u eenyu jedhanii qoratanii koomunitii lookaalii san jiru qabatu. Even tarkaanfilee itti fudhachuu barbaachise guyyaa takka lama hiisisaniitu sodaachisanii baasu. Wabaa'ee jira yoo dhukkubsataa ta'e ammoo Oromoo mucaan kun waan akkana ta'eef waan akkanaati. Waajjira jedhanii saantimii uummatarraa guuranii akkamsiisu. Simple. Rakkinni keenya bu'uurri isaa eessa seete ati ilaala. Galma hin qabnu galma keenya diigan. Galma jechuun bakka namni rakkoo ofiitii fi haajaa ofii itti mari'atu. Ka Oromoon dur galma keenya jedhu sana agartee aadaa keenya durii santu nu harka diigame. Mee Oromoo laala addunyaa kanarratti. Amma maqaa fi bar ta Paaris jirtu wal quban qabdu. Ta London jirtu wal quban qabdu. Ta New York jirtu wal quban qabdu. Beekaa kana. Wal quban qabdu bar. Namni marruu Guraageen nama 20 yoo taate koomunitii qabdi. Agareen nam 2 yoo taate koomunitii qabdi. Silaa warri Dambacaa ka beekamu. Warri Aksumillee ka beekamu. Sau nu amma rakkinni keenya kun eessaa dhufa bu'uurri isaa wanni namni keenya akkanatti even nama hiikalu keessaa bahee waan tokko balleessayyuu qabachuu dadhabneef kun galmadha. Malee silaa farajuun eessa jira Paaris. Okay farajuu itti bilbiltee ijoollee achi jirtutti farajuun maal ta'e jiran fayyaa qaba. Maaliif waan akkanaa godhu jettee dhaabsisuu hin dandeetta namoota dhageettuma qabuun nama jaarsaa nama gurguddaadhaan akka aadaa kennate jechuudha nama amantiillee. San hin qabnu qaba. Anama mucaa kanatu biyyoonnis Keeniyaa jiraachuu isaatu hin beeku. Ammoo itti qabamee poolisii Keeniyaa mul'isanii Keeniyaa jiraayyuu maal jedhanii arge malee hin beeku bakka inni jiru. Hagas takka duubatti hafnee hagas takka rakkinni keenya kun sooshaallii keenya sooshaal faabrikii keenya diigamedha. Qabxiin bu'uurri as jirti ilaali. Haga kana isinii galutti Oromoon wallaahi waa tokko godhuu hin dandeettu. Baay'inni keessan tiifisa ta'a. Sooshaal faabrikii keenya diigame. Waa tokko wal geennee godhuu hin dandeenyu. Kana amana. Rakkinni mucaa kanaallee kana, ka of dura dhufullee kana, even diina keenya ka alaa ka dhufeetiin nu balleessuu barbaadu aadaa keenya haa ta'u. Amma ijoollee gadaa irratti sirna gadaa irratti duudhaa turantu ture akka hiriyoota miidiyaa maalii kanneen wal geenneetiin unsubscribe goonee cufsiisuu dandeenye hin dandeettu. Maaliif bakki itti walitti dhuftee mari'attee waa tokko gootu hin jiru. Faaktiin lafarra jiru kana liqimsuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Yoo kun siin galiin umrii kan kee akkuma boottetti jiraata. Mana guddaa qabdi kaa bishaan hin qabne. Amma adareen firee 50 isinuu firee 50. Maaltu waan akkasiisan jira goosiise? Sorry Boston keessatti. Maaltu waan akkasiisan jira goosiise? Wal qabdi community qabdi wal dhuftee hayyu sullaan waan agas ga'u dalaguu dandeettee jiru. Kenna bakka akka magaalattuu ijaaramuu hin dandeenye farajuu kiyyaa rakkoon guddichi jiru. Ijoollee Roomaa wal quban qabdu kan Miilaanoo wal quban qabu. Bakka bara jirra ofii ammoo mafacaanee miliyoonaan. Yes, Mike? To go straight through. Yes, Mike? To go straight through to the next one. Eessa akka jiraatu na gaafachaa turan. Ani dubbii waan naa galee fi yookaan ajjeesuu fi maal jedheetan ani hin beeku bakka inni jiraatu jedheetan deebii kennaafi ture jechaadha. Garuu akkaataa gurbaan kun itti qabame nan beeka. Mucaan balleessaa qaba.
namoonni kana qindeessus eenyu akka ta'e ni beekna. Wanta akkasii Oromoo shiraa ganaa walirratti hanga hojjettu maafaan irratti shiraa ganaan hojjenna. Oromoon tuni faannoo akka waaqayyootitti sodaatti garuu walimmoo sodaattu. Wal ajjeesti, wal hiisisti, wal salphisti jechaadha. Kuni gootummaan hin godhu. Dhiira hoo taate warra faannoti irratti duulaa, warra Oromoo balleessuuf deemu kan akka Sumaaleewwan kana dura dhaabbadhaame wal duraa miti. Mucaa kana gorsuun ni danda'amaa ture. Garuu borus immoo rakkoon sirra ga'a. Har'a mucaa kanarra ga'e rakkoon borus sirra ga'a. Namni mana fincaanii keessatti midhaan nyaatu sammuun isaa sirriidha jedhee namaan beechaadha. Warra poolisoota qabe sanittuyyuu ani kinoo mana fincaanii keessattan midhaan nyaachaa ture yoo jedheeni viidiyoo sanitti agarsiisa. Kuni maraatadha jedhanii gadhiisu. Kana hin godhina. Sanuu biyya ormaa keessatti wal ajjeesaa jirtu biyya ormaatittis waliin toltanii jechaadha. Baale miit godhi. Faraas baale miit godhi. Baay'ee nu jeeqaa jira. Dhugaadha. Kanaafuu amma tokkummaa keenya jabeeffachuu qabnaadha. Namoota amantiidhaan walitti nu buusan kana dhaabbannee hubannaadhaan ilaaluu qabna malee miiraan oofamuu hin qabnu. Jarri ergama waan qabaniif nuti Oromoon amantaa garaagaraa hordofna. Kun immoo rakkoo hin qabu. Kanaaf warra amantaa baay'ee nama saalfachiisu mana amantaa miidiyaa kanarra taa'anii gubaa jedhanii mana amantaa gugubsiisan jechaadha. Baay'ee nama gaddisiisu. Harargee fi Jimmaa fi Ilibbaabur keessatti osoo gurri keenya dhaga'uu jedhan homaan dubbatinaa miidiyaa irratti hin dubbatinaa dhagaa gugubaa jedhanii tokko. Ji'a tokko keessatti kun hundi raawwatee jechaadha. Lafarratti bu'aa jira. Kanaaf keessattuu qeerroon biyya keessa jirtan falmadhaa mirga keessaniin. Falmadhaa amantiidhaan akka adda sin qoon. Itti dhiigdaniiti, itti caccabdaniiti gootonni Oromoo waggaa 150 itti caccabeeti Oromiyaa sin ga'ee miti. Kanaaf qeerroon biyya keessa jirtan falmadhaa. Yaa jibbi kun barraas miidiyaa hawaasa kana irratti babal'achaa jira malee uummanni lafa nagaadha waliin jiraachaa jira bara. Nuti amma ijoollee musliimaa wajjin bakka hiriyootadha wajjin nyaannee dhumu. Waan amma kanaa jibbi amma kanaa si waan tokko miidiyaa kana irraa gaafa dhumu kana akkasuma warra jibba labsan kan malee lafarra kan jiru faallaa sanaadha. Kanaaf amma hundi keenya warri lafarra jiru kunis jara warra irratti uummata keenya warra moodeletara qabdan baale muut godhame baale miit godhaa wal dhaga'uu hin dandeenye baale nu dhagaa harta. Ana biraa miti. No baay'ee nu jeeqaa jira baale sibira shohoo gochaa haasaa kee. Miitiin goone. Okay amma miitii godhamee cakas. Miitii godhadhu baale. Baay'ee itti fufi ammaan nagaa. Nama malee yeroo balee yaadate kaasu yeroo baay'ee yaadate kaasu yaada bareedaadha. Yeroo baay'ee tokkummaa Oromoo irratti kan itti hojjettu. Ani bakka namni kamuu Oromoo ta'ee amantii barbaade maan hin hordofin bakka obboleessa koodha. Kanaaf tokkummaadhaan waa'ee amantaa irratti jaarraa 21ffaa kana keessa amantaadhaan wal qoqqoodnee amantaa wal irratti dhiisnee tokkummaa keenya jabeeffannee diina nutti dhufaa jiru kana amma diina hedduu qabna nu diina akka Oromummaa keenyaatti nu balleessuudhaaf amantii taara amantii kiristaanaa musliima maal jettu kana iyyuu sana waan hundumaa bakka eenyummaatti qabdu kana aadaa kee kana iyyuu balleessuudhaaf kan dhaadachaa jiru jira waan ta'eef sana jala dhaabbachuu qabnaadha bakka amma tokkummaadhaan taanee warra sana ofirraa dhorkuu qabna malee amma yeroo itti bara itti amantii kana hordoftaa akkasidha ittiin jennee wal nyaannu keessa kana keessa darbuu qabna. Kun sirrii miti. Amma warrumti miidiyaa irra jiran kun warri amantii kun garee kana goree amantii walii wal arrabsiisu kun sabni Oromoo tokkoffaa aadaa bareedaa qabaayu. Aadaan saba keenya kana hin ajaju. Sabni Oromoo deema tooyi amantii miidiyaa irra taa'atu tana beluu xiqqeessa jedhee isaan ergate biizinasa hojjechaa jiru. Obboleessoo gaafa amantii tokko arrabsite maallaqa sii kennama. Ana bee waan baay'ee naan jedhu keessan dhufanii too. Kuni ortodoksii nasiha, kun musliimi nasiha.
waan isaan keessatti ergan nama saalfachiisa waan hunda nuyi ka miidiyaa irratti hin baasnu waan tokko osuma qusannaa jechaadha. Oromoon hagana hunda shira walirratti yaaddi jetta yeroo tokko. Kanaaf sabni Oromoo deemitoo amantii kana xiqqeessii amantii kana akkas godhii leellisii sin jedhee sin ergan. Warri miidiyaa kana irratti teessanii too'i guyyaadhaan amantii walii xiqqeessitanii gandaanis wal arrabsaa oltan suuraa goototaas gadi garagalchitan. Bakka bu'uu hin dandeessanii nuyi abbootii amantaa biyya keessaa qabna. Dachee Oromiyaatirraa dhugaa qabnaa jechaadha. Kan miidiyaa kana irratti wal arrabsitan biizinasa hojjechaa jirtu malee amantii barsiisaa hin jirtan. Jibbiinsa ijoollee jidduutti babal'isaa jirtan malee amantii barsiisaa hin jirtan. Kanaaf isin irraa hin fudhannuun saba tokko jenna. Jarri biizinasii hojjechaa jiru. Faraja. Nagaan ni cimata John. Bizela masa ditenta dubban. No rakkoon jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf galatoon Faraja. Ani yeroo baay'ee miidiyaa kanarra beektaa namoota hedduu argaan jira. Amantiidhaan nama walitti buusan. Sabaan walitti buusanii akka ammaa garuu yerootti sodaadha hin jiru. Uummanni walitti bu'uudhaaf uummanni walitti garagaluudhaaf. Dhugaa kaasee jarri biizinasiidha kan isaan hojjechaa jiranii. Akkuma dhugaa meeqa badhu be? Ati argitee? Eessaa dhufe? Neetworkii isaati beetii isa neetworkii isaati. Neetii godhimee. Yeroo dheeraadhaaf beekaa inni kun amma lafa qabatee uummanni keenya wal ficcisiisuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf argitanii taanaan garee shaadaas haa ta'u garee akiraariidhuma amantii adda addaa keessa jiranis haa ta'u miidiyaa kana irratti baay'ee jabaachaa deemeera. Duraan yooni maanyaa sallatu xinnoo ishee yoo barbaade garana yoo barbaade as godhee awareness uume. Mucaan sun waan hojjete kun waan salphaan isinitti fakkaatina. Yeroo tokko musliima ta'ee kristaan yeroo arrabsu kiristaana ta'ee musliima yeroo arrabsu pheenxee ta'ee kaan yeroo arrabsu walitti buusuun kun achi keessatti daayiloogiin ka'uu fi namoota kakaasuun kun amantiidhaan mucaa kanarraa eegale. Dhaggeeffadha. Ka'umsi amantiin namni akka wal qoqqoodu fi amantiidhaan namoonni zarraaf jechuun jalqabsiise mucaa kanadha beeka. Ergasii booda maal ta'e kun babal'atee garee uumameeti amma amantiidhaan awwal kabajnu kana wal xiqqeessaatti deeme jechuudha. Kana of eeggannoo godhu. Inni kun immoo deemee miidhee Oromoo fi Oromiyaadha. Uummata Oromoo harka caalamiidha. Wanti kun harka caalaa amantiin garaagaraa exercise taa'aa jiru Oromiyaa keessadha. Kanaafuu Oromoon in xiqqaatti in baddi taanaan amantii kanaan walitti dachaasee wal balleessiti dhugaa dubbachuudhaaf. Argaa jirtu minority fi majority bakka jirutti. Minority fi majoritiin amantiin bakka jiru kanatti amma akka wal jeeqaa jirru argaa jirtu. Inni kun amma yeroo kanatti yeroo siyaasni akkasitti babal'atee Oromoon gadi xiqqaate kanarratti society biyya alaa jiru kana laalame. Hawaasuma biyya alaa jiru kana laalame. Oromoon bakka itti ooltu dhiisaati. Bakka wal waammannee koota sagalee taatu bakka wal jennullee communitiin takkitti bakka hin jirretti salphinni kun dhufteeti. Oromoo walitti dachaasee nutti kolfite nutti kolfaa jirti bari uummanni bira. Mee biyya alaa kana keessatti biyya alaa warri jiraatan takka laala akka duraanii Oromoo wal waamtee wal geessi. Mee xashiin tokko Oromoon mee biyya keessatti rakkatu haati mee aboossu. Mee uummanni keenya duguugamu amantiidhaan amma barbaadde wal wacale wal duguugime Oromoon wal mu'antee biyya alaa kana keessatti otoo waamte Oromoon wal geessi hin dhufte hin jirtu. Manattuu hiriyaa wajjin hin deemuu amma saalfanneerra dhugaa dubbachuudhaaf. Manuma kiristaanni manuma musliimaa deemuu amma saalfachaa jira. Hin deemu hiriyaa kee biraan deemtu kun amma dhaabbatteerta amma.
Iidii kanarratti mana musliimaa deemtee nyaachuun kun amma dhaabbatteerti bar. Inni deemuu dhiiste saalfachaa jirta. Sodaachaa jirta. Kuni maaltu fide? Rakkoo biyya keessa rakkoo amma asii sooshaal miidiyaa kana gaggeeffamatu fida jira jechuudha. Kanaafuu akka hawaasa tokko abiyyi waa tokko ni yaadattu taate Oromoo waan yaadattanuu fi waa tokko yaadattu taate waa tokko isinitti hima. Meemee namni yaadatu yoo jiraate naa deebiftu jechaadha. Koppiliin ishee godhaa. Abiyyi gaafa intinii keessa seen poolotikaadhaan nu hin danda'anu yoo didee jabaate amantiidhaan addaan nu qooduudhaaf ol ijaaru. Waan kana biyyi dubbateera man dubbanne. Poolitikaan nu hin danda'anu. Poolitikaan nu hin danda'anuu fi ofirraa deebifnaa akkaataa lolaas ni beeknaa. Yoo poolitikaadhaan Oromoo tokko yoo Oromoo kana yoo hin dandeenye gara amantiidhaan nu cabsu. Oromoo eeggannoo guddaa taasisa. Jecha kana Oromoon dhageessanii Oromoon dhageenye. Namni warroota dhageessan. Warroota dhageessan. Hundi keessan. Dhageenya jedhama. Amantii qofaa miti gandummaallee dabalateera la. Waan sadii kaase tokko nan irraanfadhe malee gandummaan tokkodha. Lammaffaan amantiidha. Kanaafuu Oromoon ani ittiin cabuu fi ani addaan bittinnaa'uu danda'u gosa sadii kaase. Sadaffaa sanan irraanfadhe. Amma kaartaan tokko kaartaan amma qabatanii deemaa jiran tokko Rabbi uummata keenya eegu warroota dhugaa bira deemtanu nuti nama tuffanna beektaa walis tuffannaa ofis tuffannaa beekaas tuffannaa anas jalqabee jechaadha. Uummanni keenya maaliin wal ilaalaa jira beektaa? Foloorsii guddaa qabaannaan ati beekaadha. Beekaa guddaadha. Deemesiidha Oromoon si hordofaa Oromoon si kabajaa maal jedhamta? Jechi kun waggaa 100 turre 150 turre waggaa 80 waggaa 30 turre jecha waggaa tokkooti waggaa lamaati. Gaafa kana sirni tokko Ameerikaa keessatti ijaaramee jira. Baaleen ni beekta taate. Baaleen bareechitee miidiyaarra jirtaaf ni beekta. Sirni faannoo Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti wal ijaaranii Oromoo poolitikaadhaan danda'an jirru. Oromoo poolitikaadhaan danda'an jirru. Amantiidhaan Oromoo adda baasuu keessatti amantii irratti walitti kakkaasuu keessatti haala adda addaatiin irratti hojjennu jedhamee marii ture. Zoomii keessatti warroota miidiyaarra jirtan warroota hordoftan jechaadha. Kan musliimaan akka barbaaduttis kan kiristaanaas kan peentees kan waaqeffachaas akka barbaaduttu ni ijaarree Oromoo amantii irratti walitti kaafne maree poolitikaadhaan hin dandeenyu jedhan akka wal nyaatuuf wanti kun amma ta'aa jiraadha. Fagootu hin deeminiin jechaadha. Maalee waan kana quba qabda moo hin qabdu? Maala dhaggeeffadhoo sira manuma tokkoon ture manuma akkasitti warruma galateeffatan keessa fi warra shaadaa keessa mana isaanii ture. Oromoo kee qilee kee agaluu naan jedhan Oromummaan kee qilee haa seenu amantii kee jennu narraa caala nurraa deemii naan jedhani. Amantii filaa tokko fa'i. Dogoggorri keenya guddaani amantaaf Oromummaa walitti hin fidina. Oromummaa keessas hin dhokatina, amantaa keessattis hin dhokatina. Ni sobna hundi keenya yoo jechaadha. Soba kana hin jaalladhu Faraji. Amantaa keessa hin dhokatini, Oromummaa keessatti hin dhokatini. Amantaa keessa dhokattee immoo Oromummaa keessa dhokatten. Ani akka Farajitti akka musliima tokkotti kan amanu Oromoo qulqulluu kan jedhee amanu amantaa isaas hin jijjiirre biyya isaas hin jijjiirre. Gara caalu wanta gaafa amantaa irratti dubbannu Oromummaa keetu amantaa keetu caaleettanii amantaa keessa dhokachuuf hin yaalina. Amantaan amantaadha, Oromummaan Oromummaadha. Biyyi biyya amantaan amantaadha. Ana keessa dhokachuuf yaaluuni poolitikaa olaaluudha biyya olaaluudha. Namni kamillee gara amantaa isaatiin gaafatama malee gara Oromummaa isaatiin gaafatamu hin jiru. Kan akiraa fi
bor rabbiin fuulduratti wanta gaafatamtuu fi nama fuulduratti wanti gaafatamtu jira. Warroota musliimaa ta'anii oromummaa keessa yoo dhokatan taate hin ta'u. Warroota pheenxee yoo ta'e oromummaa keessa yoo dhokatte taate hin ta'u. Warroota ortodoksii taate oromummaa keessa yoo dhokatte hin ta'u. Akka namummaatti namummaa keenya gabannee amantii qixxummaa wali haa kabajnuudha malee pheenxee taate oromummaa kee jaallatta hin sobine. Musliima oromummaa kee jaalladhaan hin soba. Ortodoksiidha oromummaa kee jaallattaan ni sobda. Oromummaa kee jaallatte waaqeffachaa irraa maaliif jijjiirratti amantii? Amantii jaallatteeti oromummaa kee irraa jijjiirratti. Wanta hin jirre keessatti gaafa sobnu suni faraj biratti fudhataman qabu. Maaliif yoo jette taate istiraatejii miidiyaa irratti inni kaan amantaa keessa dhokachuu inni kaan oromummaa keessa dhokachuu wanti deemu kuni hin ta'u jechaadha. Eeyyela Faraj yeroo dhuma Oromoonni ati eenyudha yeroo jedhamu yeroo musliima kiristaana jennu salphanni rakkoon hin jiru. Amma miti Oromoon ani of waamu ani tuulamadha yeroo waliin jedhu ani maccadha yeroo waliin jedhu ani yeroo aarsiidha yeroo jedhu sanatu isa gada buusee ati eenyu yeroo jedhamu ani musliima ani kiristaana yeroo jedhatu yeroo sana salphatte Oromoon awwaamuu qabdu eessadha yeroo jettu ani Boorana yeroo jettu Gujiidha yeroo jettu Tuulama yeroo jettu kanarraa yeroo buunuudha Oromummaan kee ammulaqe amma miti. Amma garuu musliima moo kiristaana jedhattee wal gaafachuun kuni salphina kanatti buuse jechuudha. Salphina kana keessaa bahuudhaaf isuma duraanii sana irratti deebi. Hundumti keessanuu as jala warra jirtani yoo jiraatani ammas taanaan Oromoo eessa jirta eenyudha yeroo jedhamtu gosa kee waammadhu malee amantii kee waammannaani namni amantii keetiin dhufee adda si baasu hin jiru. Oromoo taanaan wal faana si jedhe keessirraa kaasti diinni sitti alagaan dhuftee si ajjeesaa jirtu harma muraanaan dhufte amantii keetiin miti obboleessa kiyya oromummaa keetiin gadaa balleessuudhaaf dhuftee keessirraa kaaste. Kanaafuu yeroo sana yeroo Oromoon kiristaana musliima amantiitti gadi buutuu lallaantu kanadha ishiin diinni isaanii kanaan seente jechuudha. Kanaafuu akkuma duraanii ani abbaa biyyummaa taate biyya keessi eegde Oromoon ani siif wareegaman sana ani irraanfattanii gara amantiitti gadi buustan isinidha waan ta'eef ammas taanaan amantiitti gadi otoo hin buusin Oromoodhuma urgaa akka Oromummaa kee biyya abbaa biyyummaa kee mirkaneeffadhu kanan masiin jedha galatoon. Galatoomii Jooni ani Oromoodha. Ayyee galatoomaa carraanaa kennuu keessaniif yooyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaaliif gaggaarii bakka jirtanitti nageenya rabbii sinaa gahuun siniin jedha. Hayyee ani waan xiqqoo dubbachuun barbaada waan Oromoo kana miidiyaa kanarradha malee akka biyyaatti miti. Miidiyaa kanarraa kan amantiin illee kutaadhaan illee wal qoqqoodee ummata keenya ummata Oromoo isaanumaa hin beekne walitti naqu diinadha. Ani gama kootiin warra diinaatiin jedha. Maaliif akka Oromoon tokkummaa waliin dhaabbatee haati Oromoo abbaan Oromoo otoo rakkachaa jiru jechuudha. Tokkummaan dhaabbatee karaa maallaqaa akka hin gargaarre karaa tokko illee akka waliin dhaabbatanii waliin hin boonyellee taasisaa jiru. Akka waliin hin falmannellee taasisaa jiru jechuudha. Amantii kam keessallee kan jirani namni amantii namaa xiqqeessu ofii isaatiifuu amantii qaba jedhee hin fudhadhu jechuudha. Maaliif namni tokko yoo dhibame illee nama dhibame sana amma jechuudha waan adda addaatiin irratti yaallu otoo qabnee dura gaafannee innaa tokkoffaa gadi bahee dubbatu sana ofirraa qabnee jechuudha. Maal taateeti rakkinni kee maal yoo mana yaalaa kan deemu ta'e mana yaalaa deemee sammuunsa akka ilaalamu yoo kaaniif immoo firri otoo hidhatee gaariidha jechuudha. Maaliif callisanii ilaaluun kun sirrii miti jechuudha. Isa nagaa ta'e immoo Oromoo jeeqaa jiru kana Oromoodha moo Oromoo mitillee jettanii adda baafachuu qabdu jechuudha. Duubaa waa qaba malee akkasitti miti
kan Oromoo gargar qoodu jechuudha. Kanaafiyyuu amantiin kamiyyuu qixadha jechuudha. Amantiin kamiyyuu abbaadhaaf amantiidha jechuudha. Keessattuu Oromoodha miidiyaa kanarratti kan nu rakkisaa jiru jechuudha. Kan amantii wal lolu, kan kutaa wal qoodu, kan siyaasaa wal qoodu Oromoo qofadha jechuudha. Mana diinaallee dhaqanii kan wal lolan Oromoodha jechuudha. Maaliif ani irratti argaa jiru? Kan Oromoo fakkaateef beekaa uummatuma Oromoo arrabsa jechuudha. Kanaafuu Oromoon inni qulqulluu walii galee nuti amantii keenyaan waliin duune musliimillee kiristaanillee amantii waliin qoonu waliin du'aa jechuudha.